Oromoon biyya alagaa dhaqee weerarre. Oromoon nama kadhaan dhayne. Oromoon aadaarra kadhataan qabu. Kadhaan Oromoo bira safuudha. Lafa teenya Oromiyaa ta qabeenyaan uumaan nuu kenne ta rabbi nuun badhaase nuu quudhuu dadhabaniiti ka irran nu fixaniif. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo tafaajjii turte. Xarafni duraa biyya qawween dhabne dhiigaan deebifna. Magariinsi qabeenya Oromiyaati. Kallachiif ifaa bilisummaati. Odaan galma Oromooti. Urjii shanan gadaati. Diiminni dhumaa biyya dhiigaan harkana dhiigaan tikfannaadha. Kanaaf onnee teenya keessatti onnee saba Oromoo keessatti alaabaan arra sabni Oromoo tiyya jee fudhate. Ta jalqaba faajjii adda bilisummaa Oromoo ennee ittiin kaane odoo nam tokko isin hin dirqin fedhiidhaan hiikkasiiti wajjin fudhattanii kaleessa goottan keenya salulaarra footoosii arqabuudhaan mana ifii kaayanii isinii kaayyate jechuun goottan meeqa itti wareegame goottan meeqa itti dhabne alaabaa too gaarii leellisi biyyayyuu dhiigaan haa jiraatu falmataan hoggayyuu jenne haga dhumaaf falmanna. Addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya seene 90 takka gaafa mootummaa chaartaraa jaalatee odoon bahin dhiibamee bahe. Kana dhaloonni immaa beekuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo gaafa chaartara seenus wareega qaalii kanneeti. Gammoojjii Oromiyaa dhihaa baha kaabaa kibbatti lubbuu ilmaan Oromoo wareega abbaa biyyummaatii kennan shamarran Oromoo abbootiin Oromoo qeeroon Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsoo addaa gaggeessaa ture. Lafee mataasaa keessaa gammoojjii Oromiyaa shimbirroon bishaan dhugaa turte. Kana ka godhaniif gaafii abbaa biyyummaati. Oromoon eega sirna impaayeraa Bashaa jala kufe takka harka marateen teenya bifa adda addaatiin qabsoo gaggeessaa ture. Goottan ilmaan Oromoo gaafa waliin dhufanii qabsoo hidhannoo murteeffatan jaalatanii odoon ta'in dirqamaniiti. Biyya impaayeraa keessa dimookiraasii waan dhufuu hin dandeenyeef sirni nu bitaa tureef kakaleetis waan afaan nagayaatiif hin beeyin addi bilisummaa Oromoo jalqaba dhugaasa isaa bara 74 naannoo gubbaa qorichaa magaalaa Xirroo keessatti kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee dhukaasa jalqabaa bane. Dhukaasni san dhaloota irraan dhaloota dabree qaanqeen bilisummaa gaafiin abbaa biyyummaa itti fufe. Addi bilisummaa Oromoo haga 90 takka qaroo meeqa qabsootan irra dhabe. Goota meeqa lubbuu dhabne. Meeqa awwaara isaanii irrallee bakka jiran hin beekne. Warra karaa dimookiraasiitiin qabsoo hin ajaan warra akka Dr. Hayilee Fidaa arra qabrii isaanii bakka jiran hin beeknu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo dirqame. 91 gaafa seenes haala jiru kabajee karaa kanaa yoo hireen Oromoo deebite je'ee seene gaafa seene dhiibamee bahe. Dhiibamee gaafa bahe harkan kennine qabsoo hidhannoo qabsoo diplomaasii qabsoo ijaarsa biyya keessaa itti fufe bifa sadeenuutiin gaggeessu mootummaa impaayeraa kana addi bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee gaafachaa ture. Karaa nagaatiin hiree biyya tanaa nagee biyya tanaa haa tiksinu biyya tana badiirraa haa eeynu mootummaan nama nyaatan mootummaan dhiiga ilmaan keenyaa dhangalaasuu malee naamusa dimookiraasiitiif sirna gadaan bahin guyyaa tokko deebiin kennine. Arra ammoo jaalatanii odoon ta'in dirqamaniiti. Ka dirqa eenyu isini dhiiga keessanii fi lafee teessanii ka Oromiyaatti hoggana nama deebite. Ganna 26 kadhatamaa ture. Arrallee gaafa deebinu addi bilisummaa Oromoo shoorarkeessummaarraa kan kaase ijoollee teenya taarra humna aangoo harkaa qabdu Dr. Abiy Ahmed maqaa shoorarkeessummaa san kaasuu isaatiif galata guddaa qaba. Gaafa marii kanarra walii gallu addi bilisummaa Oromoo biyya seenee karaa nagaatiin qabsoo isaa gaggeessuu danda'a. Waajjira isaa Finfinnee irraa qabee haga godinoota Oromiyaa cufatti babal'ifachuu ni danda'a. Hogganni isaa sodaa tokko malee bobba'uu ni
qondaalonni fi miseensotansaa Oromoo keessa deemuu ni danda'an ja'amee walii galle kana akka kabajan isin duratti bulchiinsa Lammaa Magarsaatti dhaabne jechuudha. Wanni irra walii galame kabajamuu qaba. Seera biyya tanaatiif aangawoota biyya tanaa kan dabre keessatti waan irra ja'an boru garagalan akka garan waadaa Oromummaa akka seenan barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo yeroo hunda araara buusuuf dhaabbata Oromoo odoon ta'in haalagaati wajjillee yeroo adda addaa marii gaggeessa. Dhaabbata warra Baniishaangul, warra Ogaaden, warra Gaambeellaa, Sidaama, warroota ollaa keenyaati wajjin hiriiroo gaarii qabna dhaabbata kana wajjin. Dhaabbata kana wajjin fuulduraaf illee hiriiroo cimsachuun daangaa Oromiyaatiif murteessaadha. Arraba Oromiyaa, dhiha Oromiyaa, kibba baha Oromiyaatii fi kaaba Oromiyaa keessatti dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii gannaqamaa jira. Kana dandamuudhaaf ummatoota kana wajjin nagee uummachuun dirqama. Oromoon saba tokko jira kun qabu. Addi bilisummaa Oromootis saba tokko jira kun qabu. Rakkoo haa qabnu sirna nama nyaataadha wajjin. Sirni hundeedhaan jijjiiramuutu irra jira. Sirna dimokiraasawaa, sirna walqixxummaa kabaju, sirna hiree murteeffannaa kabaju, sirna nama jaalatu, sirna mana hidhaa diigee mana barumsaa ta'uutiif jijjiiruutu irra jira. Addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya seenu heeraa fi seera isaa sagantaa siyaasaa isaa tokko odoon jijjiirin seene hiree murteeffannaa uummata Oromoo galmaan ga'uuf uummanni Oromoo Itoophiyaa dimokiraatisilee wajji jiraanne hojii mirga uummata Oromoo kabaja addi bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa mirkaneeffannoo hojii uummanni Oromoo mirga qaba. Nam tokko dirqamaan irra kaa'uu hin danda'u. Haga uummanni Oromoo bulchiinsa isaa ta'u ol baasee yoo isaan taane gabbisuu danda'utti qabsoon itti fufa jechuudha. Karaa kan gaafii Finfinneeti. Gaafiin Finfinnee dubbatatee bilbilaa jirtu. Addi bilisummaa Oromoo gaafiin Finfinnee biyya Oromooti. Finfinnee magaalaa guddittii handhuura Oromiyaati. Kana ka sharafamuu hin qabne, ka jijjiiramuu hin qabne. Oromoon Finfinnee irraa bu'aa addaa harkatti odoo hin taane Finfinneen Oromiyaa jalatti to'atamuutu irra jiraata. Kawaayee dhaabbata siyaasaa Oromoo. Dhaabbanni siyaasaa Oromoodha. Seenaa adda bilisummaa Oromoo yoo booddee bineelaan 91 gaafa mootummaan coomsaa ijaaramu dhaabota 5 hojii galle. Addi bilisummaa Oromoo dhaabota 5 hojii wal mari'atee akka biyya galan ka godhe isa. Eega bahanis dhaabbonni siyaasaa Oromoo heddummachuu yaaddoo namatti ta'ee jira. Kun yaaddoon Oromoo maraati. Dhaabbonni siyaasaa kun yeroo adda addaa addi bilisummaa Oromoo yaamisa godheefii jira. Waan abbaateef waan angafa ta'eef jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo dirqama guddaa fi itti gaafatama guddaa qaba. Guyyaa tokko tokkummaan dhaabota Oromoo keessa yaachisin hin jiru. Guyyaan tokko hamaliin gadi hin geeffamin hin jiru. Yoo yaadattan ji'a tokko dura jaarmee ulfooti wajjin addi bilisummaa Oromoo tokkummaa isaa labsatee jira. Ulfoon hin jirtu dhaabaadha jechuudha. Ammallee dhaabota jiran wajjin marii hedduu gaggeeffamaa jira. Hanga danda'amutti dhaabota hedduu kana xiqqeessuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Akka obsaan eeggatan. Kaanii hawaayee qabsoo hidhannoo hiikkachuuti. Belbelaan ka deemaa jiru. Waan irra walii galle qabna mootummaa kana. Waan irratti wal dubbannes qabna. Waraanni bilisummaa Oromoodha ka ija tuffiin ilaalamuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ka arrafamuu miti. Gootan warra galee warroota arraangoo biyya tanaa dhuunfatee jirullee dhiiga waraana bilisummaa Oromootitu jirra kaa'e kun gaafiin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo bifa walii galanitti kabajaa walii galaniin marii humnicha ministeeraa fi hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jidduu jiruun karaa nagaatiin akka bifa tokko qabatu irratti haasa'amaa jira. Mootummaan lammaa tarkaanfii amma naannoo dhiha Oromiyaa irra fudhachuu jiru akka if keessa deebi'ee gaafatu barbaanne. If keessa deebi'ee itti yaaduu irra jira. Oromoon Oromoo balleessuu hin danda'u. Oromoo yoo wal qabate mooha. Oromoo yoo wal dhagahe mooha. Oromoo yoo wal gorse mooha. Alagaan dhageenya maa waliin dhageenye. Alagaan nu gorsaa maa gorsa walirraan fudhanne nuti. Oromoon tokko jenne tokkummaan keenya dhiiga abbaan fedhe sharafuu hin danda'u. Yaadni irra waliin gallallee yoo jiraate arraaf dhiifannee fardi lafa Oromoo taphatu jirtu dhiiga ilmaan Oromoo ka dhangala'aa jiru dandamuutu namarra jira. Oromoonni
keessatti agartan. Oromoon biyya isaa keessa baqataa ta'uu hin qabu. Oromoon biyya isaa keessa kadhataa ta'uu hin qabu. Qabeenya Oromoo haala gaansa Oromoon Oromoof deebi'utu irra jira. Oromoon kadhataa ta'uu jiraatu kana keessa. Addi bilisummaa Oromoo akkuma kalee isinii qabsaa'aa turetti, akkuma kalee isinii wareega qaalii kennaa turetti, arrallee qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf isin keessa taa'ee wareega kennuudhaaf qophiidha. Duriis waraanni hoggana isaati. Waraanni isaa